ከቴዲ ጋር ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ገቢ ማሰባሰቢያ ተብሎ የሆነ ጊዜ ኤግዚቢሽን ማዕከል አንድ ላይ ሰርተናል። ያን የመጀመሪያ አልበሜን እንደወጣው 7 አመት 8 አመት የስራዎቹን በጣም አዳምጣለሁ። ያመነበትን ነገር ነው የሚሰራው። በዚህም አደንቀዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። ምክንያቱም ማንም ሰው ያመነበትን ነገር ከሰራ ሊደነቅ ይገባል። ትክክል የሚሆን መጥፎ ማለት ነው። ከሪስፔክት ውጪ ምን እለዋለሁ? ምናልባት እሱ የሚሄድበትን ሐሳብ እኔ ላልደግፍ እችል ይሆናል። ግን እንደ ጥበብ ሰው በጥበብ ያለውን ችሎታ አለማድነቅ ነውር ነው። የሚገልጽበት መንገድ ሐሳቡ የሱ ሐሳብ መጥፎም ይሁን ጥሩ በጥበብ አዋስቶ የሚያስቀምጥበት መንገድ የሱ ብቃት ነው። ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስለምዬ ምኒልክ ተጠይቆ እንዲህ ሲል ነበር የመለሰው። አጼ ምኒልክ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሲመሯት የነበሩ ነገስታቶች ጨቋኝ ናቸው። 4 ነጥብ ጨቋኝ ናቸው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ ዶክተር አብይ ድረስ። ዶክተር አብይ እንግዲህ ወደፊት ሊሆን የሚችለውን አብረን የምናየው። እንደኔ ሐሳብ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት የኢትዮጵያን ሕዝብ ግማሹን አስርቦ ወይ ገለው ሰቅለው ኢትዮጵያን ለማቆየት የሚደረገው ስርዓት ወይ አካሄድ ይኮነናል። ምክንያቱም ደግሞ ለእርስ በርስ ጦርነት የዳረገንም ያ ነው። እንድንከፋፈል ለዩነታችን እንዲሰፋ ምክንያት የሆነውም ያ ነው። የኢትዮጵያ ነገስታቶችም ነው የኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩ መሪዎች ሁሉም ስክራች አላቸው፣ ሁሉም በጎ ጎን አላቸው። ግን የሚያመዝነው የቱ ነው ካልሽኝ ስክራቻቸው ነው። ገዳዮች ናቸው። ምንም አይነት ምክንያት ይኖረው በአጼ ምኒልክ ጊዜ አኖሌልና ጨለንቆ ላይ ህዝብ የተጨፈጨፈው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ለማቆም ነው፣ ለመፍጠር ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ለመፍጠር ወይ ደግሞ ለማቆየት ሌላ መንገድ አልነበረም ወይ? ያ አማራጭ ሆኖ በርግጥ ተደርጓል። ኦኬ፣ እንደዛም ተደርጎ ችግሩ ትልቁ ነገር እንደዛም ተደርጎ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ተፈጠረች፣ ቆመች። ያን በእልልታና በጭብጨባ የተደረገውን ነገር እንደ በጎ ነገር ማየቱ ነው ኃጢያት። በዚህ ጄኔሬሽን እሳቸው ያደረጉት ነገር ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ስለሆነ አማራጭ ስለሌላቸው ትክክላቸው ብሎ ማጨብጨቡ ነው ኃጢያት። ይሄን ትውልድ የሚያጋጨው በቃ እሳቸው ተሳስተዋል፣ ይቅርታ መደረግ አለበት። ልክ አይደሉም። ግን ደግሞ ትንሽም ብትሆን ጥሩ ነገር የሰሩት ደግሞ እቺ ናት። ስለዚህ አሁን ያለው አማራጭ እንትን ብለ እሳቸውን ማወደሱንም መስገዱንም ተትቶ እንዴት ነው ሰው ሳይገድል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ሊመራ የሚችል መሪ መፍጠር የምንችለው? እንዴት ነው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን መገደል የሚቆመው? እንደዚህ አይነት መሪ መፍጠር የምንችለው እንዴት ነው የሚለው ላይ ነው መዘፈንም መዘመርም መዘከርም ያለበት። ገብቶሻል አባባሌ? ያለንበት ዘመን ያለፈው ጥሩ ነው። አሁን ያለፈውማ ጥሩ ቢሆን አሁን ያለንበት ሞር ጥሩ ይሆን ነበር። እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ ሁሉም መሪ አሁን ላለው guddaa Teedi Afro dhageessaniitu lubbuu akka tasaa baatu ama biyyoo nyaatu seenaan sirraan baatu maaltu lammiif koodeessaa ganaa maaltu lammiif koodeessaa ganaa hinganuu dideeraanu lammii gaaddisa ofii maaliif ganuu hinganuu dideera. Ashamaar tafuun jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isin hafaa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe torban darbee akkasuma ji'oota darban kan hundi keenya ji'a kam akka ta'e ni beekna. Egaa ji'ni darbe kun juunii 29 guyyaan Oromoon hundi yaadannoo Haacaaluu Hundeessatii wareegama waggaa arfaffaa isaatiin biyya keessa biyya alaatiitti shaamaa qabachuudhaan gadda isaanii kan artistii jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa itti waraagame kabajatee ooludha. Haa ta'u malee jechuudha warri soddaa guyyaa kana lakkaawwachuudhaan koonsartii uumanii isaan immoo faallaa keenya gammachuu godhachuudhaaf warra deemuuf Oromoo ta'ee beeksisa Teedi Afro afaan Oromootiin kan dabarsu ijoollee Oromoo yaamuu barbaadeeti moo ijoollee Amaaratitu afaan Oromoo dhagaa? Kun gaafii kiyya. Fakkeenyaaf mucaa Dubaayii Sool immoo eenyu jedhan mucaa afaan gurra bira ga'u afaan waadetiisan jechuudha. Oromoo ta'ee beeksisa hojjetu tis normaal beeksisa hojjetu rakkoo hin qabu. Garuu afaan Amaara saniin hojjetee xumuruu qaba. Kana achirratti ani koomii guddaan qaba. Afaan Amaaraatiin hojjechuuf mirga isaati. Innis jammar Oromoodhaafis hin ta'u Amaaraadhaafis hin ta'u eenyu keessaa hin jiru. Bakka booda ittaan isinii galcha sirbaa Haacaaluu tokko bakka riqichi baay'atu saree fi
maaltu oola kan jedhu tokko dhumarratti siniifaan maxxansa achumarraa kun isaaf ta'a jechuudha haa dhaggeeffatu. Kan biraamoo jechuudha waa'ee Hacaaluu irratti jechuudha waggaa 4 guutuu barma baraan jechuudha hanga waggaa 4 kana dhugaa Hacaaluu iyyaniituma guyyaa sangalanii dhugaan Hacaaluu akka micayyoo isa fuutee deemte bira jirtu eenyumtuu hin beeka. Micayyoon kun kan jiraattu biyya keessa maatiin ishii kan jiraatu Amboo keessa naannoo Itoophiyaa keessa Amboo keessa Finfinnee haa ta'u Itoophiyaa keessa micayyoo san barbaadanii yoo dhabanillee maatii micayyoo sanii argachuu ni danda'anii maatii micayyoo saniitirraan argatanii haadha fi abbaa ishee hidhuu hin danda'anii. Micayyoo namni tokko ilmi tokko yakka tokko hojjetee dhabameellee maatiin isaa gaafatamuu hin danda'u. Kun anaaf gaafidha. Waggaa afur odoo maatiin biyya keessa jiru osoo micayyoon biyya keessa jirtu waggaa afur guutuu micayyoollee dhaban maatii barbaadanii dhiiga Hacaaluu baasuu dadhabuun baasuun barbaanne fi waan ta'eef malee kun waan simpilee jiru jechuudha. Tokko asirratti inni itti aanu moojitu intalatti raachuu wajjin viidiyoo hojjetu ayyuumoo eenyu jedhamti intalatti sun akkuma intalatti Hacaaluu ajjeefte kana isheellee raachuurraa akka fagaattu raachuu bilbila raachuu qabaattan raachuutti hima ishiinillee raachuu wayifuu itti akkanatti siqxe ishii wajjinillee raachuun akka ishii wajjinillee liivingallee akka ishii wajjinillee beeksisa takkan hojjetu. Micayyoo sun Musliima yeroo baay'ee haguuggatteeti kan deemtu Musliima. Dheengadda garuu kaleessa dheengadda Dubaay irratti konsertii Teedii Afroo irratti mataarraa mulqifattee jaappii nama utaalaa ooledha. Nama kanarraa kan Oromootti siqee Oromoo wajjin tokkummaa uumee jiraatu wayiif dhufte. Kanaafuu isheen raachuun irraa isheerraa fagaachuu qaban jedha akka kiyyatti jechuudha micayyoo sanarraa. Micayyoo sun akkuma micayyoo Hacaaluu Hundeessaa fira fakkaattee itti siqixee Hacaaluu Hundeessaa nyaatte san tunirree raachuurraa nu fagaachuu qabdi micayyoo ayyuumoo eenyu jedhamtu ta'a. Soorii ani maqaa isheetillee guutuu hin beeku. Dhugaa baay'ee wanna nama ajaa'ibu miidiyaa kanarratti kan hojjetamaa jiru jechuun I don't know waan baay'ee nama dhibuudha. Fakkeenyaaf jechuudha Teedii Afroo konsertii qopheeffachuu yoo barbaade ji'a 12 keessa ji'uma kana argee juunii qofaa jedhanii jiru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti konsertii deemee Dubaay irra hojjechuu dhufuu miti yeroo baay'ee oo'an digirii seentigireedii meeqarra jiru kana viizitiidha guyyaa 2 yookaan 3 dhufanii galuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu akkamiin yeroo kana filachuu danda'e? Guyyaa